Waaqayyo isa nu gargaaree nu jiraachisee har'ammoo torbanoota qabnu keessaa torban tokkotti dhufne mata duree barumsaa waliin barachuu qabnu akka itti fufnu carraa isa nu kenne Waaqayyoof galannaa ta'u. Hin yaadattu mata duree tokko jalatti dubbii Waaqayyoo ilaalaa jirra. Mata dureen suni hojii hojjechuun mirga moo dirqama isa jedhu mata duree guddaadha. Waaqayyoo hojii lafa kaa'ee nama immoo akka tuume ilaaluudhaan jalqaba. Abboonni amantii warri Waaqatti amanan hojjetanii Waaqayyoo ulfina kennaa akka isaan turan itti fufnee ilaalle. Sabni Waaqayyoo warri biyya Misrii ba'an lafa Waaqayyoo isaaniif kenne irratti hojjechuudhaaf dhibaa'ummaa malee torban keessaa guyyaa 6 hojii hojjetanii eebba Waaqayyoo argachuun dirqama isaanii akka ta'e ajaja Waaqayyoo isaan ajaje akka ta'e isa kana ilaaluudhaan itti fufne keessumaa torban darbe jechuudha. Isa torban darbe gaafanis yaadachiisu Waaqayyoo saba Israa'eliin akkas jedhe guyyaa 6 hojii kee hojjedhu jedhe. Filannoo miti kun hojjedhuun ajajadha. Abboommi guyyaa 6 hojii hojjedhu. Eegasii booddeen eebbifamtaadha. Macaafa seera keessa deebii boqonnaa 28 irraa kan nu ilaalle ati hojii hin hojjettaa Waaqayyo immoo hojii keetii eebbisaa ati immoo hin liqeessitaa kana booddee liqeeffattu. Kanaafiti gaafa lafa kenneef Waaqayyo saba Israa'eliif lafa kenneefi ka'eetu mannaa kennuuf immoo irraa dhaabe. Lafa kennaafi mannaan kennuuf Waaqayyo. Yemmuu ilaallu amaluma namaata akkasi macaafa faarfannaa keessaa kan torban darbee namni ganama amma galgalaatti hojjechuun amala namaati. Amalli bineensaa kan biraa amalli namaa garuu hojii hojjechuudha. Akkuma ilaalle gaaficha sa'a qabaachuun aannan qabaachuudhaan murteessaa akka ta'e. Re'ee yookaan bushaayee qabaachuun aannan qabaachuudhaan murteessaa akka ta'e ilaalle. Har'a gan itti hubnee ilaalaa jirra. Baroota keessatti warri Waaqatti amanan hojiitti immoo amanu. Warri Waaqatti amanan hojjetanii jiraachuutti amanu. Nama dhuunfaa tokko ilaallaarramu nama Waaqatti amantu hojjettee jiraachuuttis nama amantu tokkoti ilaalla. Dursinee garuu Waaqayyoon kadhannaa. Yaa Waaqayyo har'as carraa nuu kennite kana keessatti dubbii kee nutti dubbadhu. Yeroo amma dubbii kee barannu kana yaa Waaqayyo sitti amananne sirraa dhaga'uudhaaf qophoofne sagaleen kee gara keenyaa dhufu. Maqaa keenya jalqabna hamma xumurutti nu geggeessi. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Namni ani amma dubbadhe suni nama Ruut jedhamtudha. Nama Ruut jedhamtu. Ruut namni jedhamtu kuni nama bara abboota firdii seenaa saba Israa'el keessaa bara abboota firdii keessa jiraattedha. Bara abboota firdii keessa nama jiraattedha. Barri abboota firdii attamii gaafa jettanii bara namni Waaqas namas hin safeeffanne, bara namni Waaqatti hin amanne, bara namni hangafummaattis quxisummaattis hin amanne, bara namni Waaqas namas hin beekne. Barri abboota firdii akkasidha. Inni immoo Ruut namni jedhamtu kuni qomoo warra Israa'el keessaa iyyuu miti. Qomoo warra Mo'aab keessaati. Warra Waaqatti hin amanan jedhaman keessaati. Garuu Waaqa dhageesse waa'ee Waaqa dhageesse. Warri itti dhalatan warri qomoo keenyaan Waaqayyoon waaqessina jedhan bara isaaniitti bitaa gale keessa warra bitaa itti gale isaa irraa dhageesseeti isheedhaaf garuu amantiin fuula galeef. Warra bitaa itti gale irraa dhageesse isheedhaaf garuu amantiin fuula galeef. Dubbiin kun nama ajaa'iba. Dinqisiisaadhas. Ali warri wangeela nutti lallabanii isaan ofii isaaniitiif hoggisoo ka'aniiti dhaloonni isaa irraa dhalatu wangeelaa fi ulfina Waaqaatiif jiraata. Ammayyuu tarii warri wangeela lallabnee wangeela iddoo tokko hin geenye jedhanii isaanitti bitaa galee dhaloota inni booddee ulfina Waaqaaf jiraata ta'a. Ati gatamtee namni akka fayyuuf si waamne Waaqayyo achirratti lallabuun miti yan. Gara dubbii kanaatti deebi'a. Garuu isheen warruma bitaa galan warra jireenyi amantiitti bitaa gale isaa irraa dhageesse. Maatii Nuhaamii fa'a irraa dhageesse. Abbaa manaa ishee, abbaa manaa Nuhaamii fi abbaa manaa Ruut warra taa'anii Waaqa eeggachuurra bara rakkinaa biyya ormaatti baqatanii kassaran kisaaraa nagadan yookaan waan qaban dhabanii harka qullaa warra deebi'an isaan kanarraati dhageesseeti akka kana jette amaatii isheetiin gaaf tokko waa'ee Waaqa dhageesse jechuudha. Akka jarritti amanuu hin danda'in tokkotti Waaqatti amante. Akka kana jedhee nutti sagaleen kun macaafa Ruut boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irraati. Lafa ati duututti anis achitti nan du'a.
achittis nan owwaalama. Du'a irraa kan hafe si irraa kan gargar na baasu yoo jiraate Waaqayyo ana haa balleessu jetteen jedha. Akka jette amaatii isheetiin lafa ati duutuuttan du'a waaqa ati waaqeffattuun waaqeffadha. Lafa ati duututti achittan dhaqee du'a. Ilaala waaqa ati waaqeffattuun dhaqee waaqeffadha jettee manaa baatee nuun jedha. Sagalee kana lakkoofsa 16 wajjin wal qabsiisnee gaafa laallu jireenyi Ruut attamii jireenya nama waaqa amanatuuti. Homtuun jiru waaqa amanatti. Hamaatiin ishee abdii kutachiifti gaaficha Ruutiin. Kana booddee abbaan manaa keessirraa du'eera ilmi koo. Anis kana booddee yoon da'eef mucaa teessee hin eeggattu ati. Mucaan ani kana booddee da'u hin eeggattu teessee. Kanaafi dhaqxee heerumtee mana dhaabbattee jiraachuus sitti jira jetteeti amaatiin ishee humna dhoowwiti turte. Jabaadhu Waaqayyo jiraatii nuu darbaan jettuun amaatiin ishee. Jabaadhu nuu darbaan jettuun kana booddee maaltu sii dhufaa yuunaa wajjin deemtaa ittiin jette. Eenyuun abdattaa jetti. Ruuti garuu akkas jetti waaqa keetu waaqa kooti saba keetu saba kooti iddoo itti duututtan du'aa sabati gidduutti awwaalamuudhaaf jettu saba kabajamaa saba Waaqayyo gidduutti dhaqee awwaalamaa. Naa darbuu baatus waaqatti nama jetti nama manaa baate. Naa darbuu baatus ergaan abdii kutachiisaa irra jiraate iyyuu. Kana booddee sii darbaayi attamitti sii darba yoo ittiin jedhamaa jira ta'e iyyuu. Egaa dubbiin akkasidha. Labsiin nama baay'ee sammuu dhukkubsaa jiru kana booddee sii darbuudha. Attamitti sii darbaadha. Maal qabattee sii darbaa isa namaan jiru. Waan qabattu hin qabdu. Waan nama jee namatti haasa'utu baay'ate biyya lafarra. Qilleensa guutee kan jiru isa kanadha. Waaqatti namantaa. Waa tokkodha waaqni Ruutti gaafichaa mukti qabataan jiru ta'e iyyuu qabata namaa ta'a. Waan qabatan hin jiru ta'e akka kanatti amante Ruut nama ormatu dhufee saba Waaqayyootti dabalan. Amantiidhaan nama ormatu dhufee saba Waaqayyootti dabalan. Haa ta'u gaa amantii guddaadha kun. Bara namni waaqa dhiise keessa amantii guddaa akkasii qabaattee gara Waaqayyoo dhufte. Eega akkas ta'e eega hamma kana waaqatti amante ta'e dhaloonni baranni waaqa dhiise keessa. Waaqatti amma kana amante ta'e mana teessee buddeenni manatti naa dhufa jettee eeguu ture. Maaliin fida Waaqayyoo amaneen dhufe sanyii koo keessaa ba'ee qomoo koo keessaa ba'ee isa sabni warrumtiin amanna jedhan iyyuu amanuu dadhaban waaqa amaneen dhufe amantiin koo guddaadha. Naa kenna naaf Waaqayyo buddeena jettee taa'uu ture. Garuu jireenya Ruut irraa kan nuyi arginu maa inni akka kana jedha sagalee Waaqayyoo Ruut biyya sana keessa dhattee waan hojjetan hin jiru. Maasiin hin jiru. Namni qotu hin jiru. Karaa mana isheetii jechuudha. Namni waa godhuuf hin jiru. Garuu waa tokko jechuutti kaate. Akka nama hiyyeessa tokkootti, akka nama galaa tokkootti biyya sana keessatti nama maasii qabu maasii isaatti achi baatee qarmii funaanuu hojii godhatte. Qarmii funaanuu sana immoo hojii godhatte duwwaa utuu hin ta'in amanamummaadhaan funaante. Macaafa Ruut boqonnaa 2 lakkoofsa 7 sagalee jiru gaafa dubbisnu akkas nuun jedha. Macaafa Ruut boqonnaa 2 lakkoofsa 7. Isheen adaraa qarmii nan bu'adha warra midhaan haaman booddeedhaanis bissi gidduudhaa nan funaannadha jette kadhatte. Isa dhuftes ganamaa jalqabdee hamma ammaatti utuu gadi hin taa'in reefuu xinnoo ishee aara galfatti jedhee jedha. Maal jette namicha isa maasii irratti abboomuun isa hojjettoota hoogganuun dhaqxee midhaan maali naa kennee hin jenne buddeen na nyaachisanii waaqa amaneen dhufee hin jenne waaqatti amanaati naa kennee hin jenne. Namoonni tokko akka amanan yoo dubbatan bara kana keessaa yoo laalaatte ati hin eebbifamtaa namaan jedhu. Yoo laalaatte hin eebbifamtaa namaan jedhu. Kuni tooftaa biraa natti fakkaata gaafa yaadu'ani. Isheen garuu akkas hin jenne namni waaqatti amantu yoo naalaatta hin eebbifamtu hin jenne. Naalaadhaa hin jenne nan hojjetadhaa jette. Nan hojjetadhaa isin hojii keessan hojjetadhaa anis nan hojjetadhaa. Harka qabdi, sammuu qabdi, fayyaa qabdi, hojjechuu dandeessi. Waaqatti amantii kana keessa akka darbuu dandeessu moo beekti. Kanaafiti ganama dhaqxee maasii qarmiitti funaanan lafa qarmiitti funaanan kadhatte. Qarmiin funaannadhaa jette. Qarmi bissi hidhamee taa'u utuun bissi ittiin bu'in bissi hidhamee taa'u gidduu dhaatanii
midhaan harca'e isan funaannadhaa humna kootiin itti dadhabeen funaannadhaati naa eeyyamaa jetteedha. Eega qarmii funaanuutti seente immoo akka kana jedha namichi maasii sana hoogganu. Isheen ganama dhuftee qarmii funaanuutti gaate dhibaa'ummaa wanti jedhamu ishee irra jiru. Hin funaanti eega ganamaatii gaduun ta'e. Erga ganamaatii gaduun ta'e. Amma reefu waan galfatti isheen tarii namoonni baay'een tokko fudhatanii lama fudhatanii waan irratti hin oolan tokko waan maarraa ciniinan tokko argatanii yennaan maa hundattuu naa darbaayii kana caala maan dafqaa maaltu dhufa maal jedhanii taa'uta. Qarmii funaaneen guddadhaa qarmii funaaneen jiraadhaa jedhanii abdii kutatuta. Isheen garuu abdii kutattu. Hin hojjetti hojiidha waan ta'eef. Maaliif hojjetti? Waaqatu irraa barbaadama akka isheen hojjettuuf. Kana beektiin eega waaqatti amantee akka isheen hojjettu waaqni irraa barbaada. Waan waaqni irraa barbaadu sana immoo hojjechuutti hin dhibooftu. Waan waaqni irraa barbaadu sana hojjechuutti hin dhibooftu. Isin dhiba. Namoota waaqayyoo utuu isaan dhibaa'oo ta'anii hin arginu. Yoo haalli mijataaf ta'eyyuu, yoo barri mijataa miti ta'eyyuu, yoo iddoo mijataan ta'initti dhalatanii guddatan ta'eyyuu warri waaqatti amanan utuu isaan dhibaa'anii hin arginu. Hin dhibaa'an. Waan hojjetanitti hin dhibaa'an. Namoota muraasa isinii kaasuu barbaada. Museen biyya Misir keessatti guddate. Lafa inni keessatti guddate saba isaa akka hin ta'in beeka. Biyya isaa akka hin ta'in beeka iddoon sun. Baay'ee kan nama dhiboo jiraate achi keessatti lafa biyya isaa saba isaa hin ta'in kan isa keessatti. Saba lafa gaaf tokko waaqayyo hojii addaatii fi keessatti isa barbaadu akka ta'e utuu beeku. Laficha keessatti garuu gaaf tokko nama nan ta'a jedhee utuu humna laafin waan hojjechuu itti jiru akka inni hojjete sagalee waaqayyo nutti himu. Macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 20 hamma 22tti gaafa ilaallu Isxifaanostu lallaba isaa keessa waa'ee Musee kaasee Museen biyya Misir keessatti guddate nuun jedheeti. Museen barumsa ogummaa warra Misir hundumaa barate jedha. Ogummaa warra Misir hundumaa barate. Hundumaa isaa barate. Waan barate sanatti immoo dubbittis hojiittis jabaa ture nuun jedha. Isa gama dubbiinsa dhibaa'aa ture. Innoo lafti kun kan koomitee deema lallaafaa humna dhabaa hojjete. Yaa'u keessuman baagaa nama biraa hin hafu hojjete nuun jedha. Hin barate isa barateen dubbachuu danda'a isa barateen hojjechuu danda'a. Namoonni baay'ee gaafa lallabanii waa'ee dadhabbii Musee duwwaa kaasuu barbaadu. Gaafa dubbatan Musee nama dadhabaatti fayyadame waaqayyo. Maaliif luqqisii tokko argatan? Afaan koo dubbachuu hin danda'u isa inni jedhe luqqisiitti waan argataniif Museen nama dadhabaadha bakka nama dadhabaatti fayyadame waaqayyo. Sirriidha. Afaan isaatu colluma hin qabu. Saffisaan hin dubbatu. Jechuudha malee sammuudhaan hin hojjenne jechuu miti. Harkaa hin hojjenne jechuu miti. Museen hojiitti dhibaadha jechuu miti. Arrabni saffisa dubbachuun hojii hojjechuu miti. Bara namni arrabatti amanatu keessa jirra bara kana keessa. Baay'ee dubbachuun hojii akka waan fakkaatetti. Baay'ee dubbachuu baay'ee haasa'u. Bara haasoftoonni dubbattoonni iddoo qabaatan iddoo bara kana keessa jirra. Garuu namni waaqayyoo dubbiidhaan hojii na guugu. Namni waaqayyoo dubbiidhaan hojii na guugu. Kan Musee gaafa laallu Museen biyya Misir biyya isaan ta'in keessatti hin hojjete. Maal hojjete? Barumsa barate tokko lama sadii jedhee barate warra wajjin baratu. Warra wajjin baratu gidduutti olaantummaadhaan barate. Isa bara sana immoo hojjete hin dhiboofne. Dhibaa'ummaan utuu irratti mul'atin. Dhibaa'ummaan utuu irratti mul'atin. Barataa cimaadhaaf dorgomaa akka ta'e isa kana nutti himu. Waa'ee Musee duwwaa miti. Kana hundumaa lakkaa'ee dubbisuun yeroo waan fudhatuufani. Daani'eel faan kan isaan jiraatan biyya boojuu keessadha. Macaafa raajii Daani'eel boqonnaa 1 lakkoofsa 19:20 jiru gaafa itti dubbistan. Carraa barumsaa Daani'eel fa'iif kenname jedhameeti. Biyya boojuu keessa jiru jarri kun nuun jedheeti. Warra booji'aman keessaa jedhee nutti meetii waa'ee jara sanaa. Garuu jarri kun baratanii namni isaaniin qixxaatu hin argamne warra kaan harka 10 caalaniidha. Daani'eelii firiyoonni isaa baratanii caalu. Akkatti caalanitti hojjetu malee akkatti caalanitti baratu malee naannoo waaqatti nama gaafa amaneeti yoo eegan gaafa waaqa hojjechuutti ka'eeti yoo naa milkaa'uu dide hojiin jedhu miti. Waaqayyo waaqa hojiin naaf hin milkoofne isaa wajjin deeme ittiin jedhan utuu hin ta'in waaqa hojii namaa milkeessu ta'uusaa waaqa nuyi dubbannudha. Kana immoo jireenyaan mul'isan Daani'eel faan hojjetanii jechuudha. Taa'anii utuu hin ta'in hojjetanii baratanii
waan hojjechuu isaaniitti jiru hojjetanii jechuudha. Maaliif jettan namni Waaqayyo yoo haalli mijataa ta'e iyyuu haala mijataa hin ta'in keessattuu hin hojjeta waan hojjechuu itti jiru. Waa'ee Ruut irraa kaasnee dhufne. Ruut irraa kaasnee dhufne. Yeroon isaa mijataa miti garuu haalli isaa mijataa miti. Hawaasni isheen kee jiraattu akka dhaloota isheetti mijataa miti. Garuu immoo takkaa Waaqatti amantee toora amantii keessa galtee akka nama Waaqatti amanuutti jiraatti amma. Akki nama Waaqayyotti amanuu uumaa inni dhibaa'ummaa malee hojii hojjechuun namatti jiru hojjechuudha. Maaltu beeka? Amantii duwwaan nutti lallabame ta'a. Hojii hojjechuu waan jedhu dhaga'uu isaa namni hin barbaadu ta'a. Yeroo ammaa kana keessa maaliif amantii sammuu keenyatu gara kanatti bocamee dhufe waan ta'eef. Sammuu keenyatu gara kanatti bocamee dhufe waan ta'eef. Dhaggeeffadhaa warri Waaqayyotti amanan waan hojjetanitti hin dhiba'an. Waan hojjetanitti hin dhiba'an. Maaliif jettan? Warri Waaqatti amanan itti ufanii jiraachuu akka danda'an yaadu malee har'a jiraatanii waa'ee boriin beekuu yaadu miti. Waa'ee borii maattan beekaa har'a nyaadha duwwaa jedhu miti. Warri Waaqatti amananii itti ufanii jiraadhaa jedhu. Itti ufanii jiraachuuf immoo itti ufanii hojjechuu. Isa hojjetaniin jiraachuudhaaf karaa haala mijeeffatu. Ruutiin gaafa fudhattanii ilaaltan gara isheettan deebi'a. Ejjennoo maayinni mata-duree dubbii keenyatu ijoo dubbii keenyatu isheedha waan ta'eef. Gaafa qarmii funaantee galtuu nuun jedheeti. Qarmii funaantee gaafa galtuu qarmii isheen funaantee galtu kan har'a nyaatan duwwaa utuu hin ta'in kan boriif hafus akka ta'eeti nutti hima. Ilaa akkas nuun jedha macaafa Ruut boqonnaa 2:7 akkasitti isheen hamma galgalaatti qarmii bu'attee garbuu bu'atte sanas cagaddee akka quunnaa 3 ba'eef jedha. Quunnaan 3 guddaadha. Guyyaa tokkotti qarmii funaantee quunnaa 3 cagaddee keessaa baafatte dhooftee qulleeytee keessaa baafatte. Har'a nyaachuuf yaaddi miti gama. Maali qarmii funaanii hundattuu eessa ga'aa jettee har'a nyaachuudhaaf yaaddi miti. Waa har'a nyaachuummaa waa xinnootu ga'a. Waan har'a bisheeffatanii nyaatan duwwaatu ga'a. Inni quunnaa 3 garuu boriif iftaaniif guyyoota isa booddeetiifidha. Kan hojjedhee san ga'a jettee abdii kutatti miti. Kanuma hojjedheen fagoo ga'a jettee yaaddi. Dhageessaati. Namni baay'een taa'ee utuu inni yaadda'u barritti dhumaa jira. Taa'ee yaaddaa maal kana hojjedhee eessan ga'aa? Kana hojjedhee eessan ga'a? Eessan ga'a? Kana hojjedhee dhuguma nama ta'a? Kana hojjedhee dhuguma bor jireenya naa ta'a? Kana hojjedhee moo jedha. Waaqatti amanuun isa jalqaba. Hojii hojjechuun isa lammaffaa fiixaan ba'iinsi Waaqa biraa dhufa. Waaqatti amantee biyya ishee keessaa baate. Nama beekaa waldaa kiristaanaa tokkotu akka kana jedha. Maddi gammachuu cimaa 2tu jira jedha. Namichi kun maqaan isaa Miilaardi nama jedhamudha. Namichi kun akkas jedha. Maddi gammachuu 2tu jira jedha. Inni kun immoo Waaqayyotti amanuu xumura gaarii of duratti ilaalaa jiraachuudha jedha. Inni jalqabaa Waaqayyotti amanuudha. Inni lammaffaan immoo xumura gaarii of duratti ilaalaa jiraachuudha jedha. Namni Waaqatti amanu tokko xumura gaarii of duratti ilaala. Xumura gaarii dhuma koo bada jedhee abjootaa deema miti. Waaqayyo dura koo jira jedhee ilaala. Boor nan jiraadha jedhee ilaala. Nan jiraadhaa duwwaa miti nan jiraachisaa jedheetti amana. Jireenya Ruutitti hin deebisa sin deebisa ammayyuu. Ruut gaaficha nama abbaan manaa irraa du'e haadha hiyyeessa. Ofuma isheetii jireenya isheef dhama'uun isheetti jiru taateeti utuu eegamtu garuu maatii ishee yookaan keessumaa hamaatii ishee jiraachisu isa kana hojii godhatte. Ofii jiraachuu hamaatii ishees jiraachisu. Bara hamaa keessa. Bara abboota firdii bara dhaloonni akkaataa jireenyaa hin beekne keessa. Bara warri Waaqatti amanatanii Waaqatti amanachuu wallaalee dubbiin harkaa badee jireenyi bitaa mirgatti nama harkaa faca'e keessa. Bara namni baay'een dhaabbatee iddoo isaa eeggatee waan hojjechuun itti jiru hojjetaa barri kun hin darba jechuudha rakkina baqachuudhaaf olii gadi jooruu keessa. Akka maatii ishee warra du'aan darbanii jechuudha. Abbaa manaa ishee, abbiyyuu ishee warra Waaqatti amanatu jedhanii olii gadi jooranii akka jara sana gaafa ilaallu akka jara sanaatti gaafa ilaallu isaan keessaa kuttee baateeti boru nan jiraadha jetti. Waan har'aa duwwaa utuu hin ta'in waan borii hojjetti. Waan har'aa duwwaadhaan miti.
waan boriitiif dhamaati isatti ufuuf dhamaati. Kana barra jireenya Ruut irraati nama amantiiti waan ta'eef akka nama amantiitti hojjetti. Dhaga'aa jirtu miti dhaga'aa jirta akka nama dhuunfaattis. Yeroo nati keessa jiraattu yeroo sirrii miti ta'a. Yeroo nuyi keessa jiraannu yeroo sirrii miti. Tarii namoonni baay'een hiriyaa kee ta'an namoota hojii hin jaallanne namoota abdii kutatoo ta'uu danda'u. Nama baay'ee kan hojii dhowwu abdii kutannaadha. Waa hundattuu hojjedhees maalan ta'a maaltu dhufaayyanii rakkadhaa'edha. Namni baay'een abdii kutata taa'ee abdii kutata kanaafuu homaa hojjechuuf hin barbaadu. Akka nama bor du'uutti yaada malee akka nama bor jiraatuutti hin yaadu. Hiriyaan ati qabdu akka nama bor du'uutti yaadata. Ollaan naannoon akka nama bor du'uutti yaadata. Ati garuu akkatti hin yaadin. Bor nama du'uudhaaf abdii kutataa jiraatu utuu hin ta'inati bor nama jiraachuudhaaf Waaqayyo jireenya si duraa qabudha. Maaf abdii kutattati? Eega bor jiraachuudhaaf abdii qabda ta'e immoo kadhattee akka jiraattu miti Waaqayyo kan inni barbaadu. Akkati kadhataa taate jiraattu miti. Tooftaa kadhannaa tooftaa ittiin kadhataa ta'an baay'eetu jira bara kana keessa. Namni maqaa amantiittiinis kadhataan ta'a. Yookaan immoo nama waan biraatiinis kadhataa ta'a. Bor jiraachuu kee itti fuftee waggaa dhufu, torban dhufu, ji'a dhufu itti fuftee akka jiraattu kana Waaqatti namanta taanaani jireenya rakkinaa jiraachuu of duratti murteeteen taa'in. Jireenya ulfinaan jiraadhaa jedhe. Naa darbaa jedhe. Naa darba jedhiitii hojjedhu. Sii darba dhuguma. Maaliif? Waaqa Ruutiit akkasidha. Sagaleen Waaqayyo akkanuun jedhu Ruuti kuni gaaficha maasii ormaa sana keessatti qarmii funaanuudhaan jiraatteetu qarmii funaanuudhaan jiraatteetu garuu immoo akka kana jedha gaaf tokko haadha maasii sanaa taateedha. Isa kana kan nama lallabuun kan nama tolu. Namoonni baay'een isa kana lallabuu isaa tola. Isa kana dubbachuu isaa tola namoota baay'eetti. Waanni akka kana jedhu akka kana jedhaniiti hiiku. Ruutiin iyyuu Waaqayyoon dabarseefi attamitti dabarseefsa jiru sana garuu raanaa isaanii. Attamitti dabarseef taa'ee ma darbeefi taa'eeruma haadha maasii taate utuu haadha maasii hin ta'in maasii keetti hiyyeessa qarmii funaanu taate hojjette. Waaqatti amantii gadi jettee immoo hojjette. Dhibaa'ummaa akka hin qabne agarsiifte. Nama duratti Waaqa duratti jireenya kee kan kabachiisu hojiitu harka ishee irraa mul'ate. Kanaafidha inni maasii sana keessaa hojjetu kan ishee kabaje. Namichi abbaan maasii sanaa kan ishee kabaje. Nama maasii sana bulchu akka taates kan isheen mirkaneeffamte gaafa qarmii funaantedha. Dhugumayyuu nana manaanis warra Waaqatti amanatanii hojii hojjetaniif Waaqayyo bara hin dabarsaaf. Biyyatti qarmii funaanan keessatti lafuma itti qubaan qarmii funaanan keessatti abbaa maasii ta'u. Abbaa qabeenyaa ta'uun taa'amee namaan dhufu. Namoonni tokko tokko mataatti baatanii waan xinnoo hojjechuudhaan hojii jalqabanii booddee garuu namoota baay'eedhaaf hojii gurguddaa hojjechuu akka namoonni baay'een danda'aniif carraa namootaaf banan jedhamee dubbiin haasa'amu dhugaadha. Namoonni kan isaan nutti himan jechuudha. Isa warri amanan duwwaa miti warri nuti hin amanne iyyuu. Warri amanis akkasuma. Warri amanis akkasuma. Waan ati hojjettu xinnoodha ta'a. Guddaa teesseen eegin guddaan asii gadi dhufu. Guddaan asii gadi dhufu. Waaqarraa guddaadhuma isaa hidhee Waaqayyoo gara fidu itti eegna yoo ta'e gubbaadhaa jechuudha. Guddaan asii gadi dhufu. Xinnoo hojjetti Ruuti gaaficha. Hojii hiyyeessaa hojjetti. Iyyummaa fakkaata. Garummoo hin darba. Maaliif hin dabarsa Waaqatu? Kanaafiti maasii keetti hojjettu keetti dhibaa'ummaa malee hojjetti. Waaqayyo immoo maasii isheen qarmii keetti funaante keetti haadha maasii taasise. Gaaf tokko siin darbu jedhamee itti lallabame gaaf tokko darbeeraaf jedhee namni harka ishee fuudhe. Amaatiin ishee siin darbu kana booddee itti lallabde gaaf tokko. Eessaa sii darbaa itti mana isatti sii dhufaa itti. Labsii isa hin guddattu jedhamee sitti lallabameetu galma gaa'atu hin ta'ini yoo Waaqa dhageesseef. Nan jiraadha jettee waan hojjechuun sitti jiru yoo hojjetteef. Isa namnis haa ta'u seexannis haa ta'u. Siin darbu kana booddee maal qabattee sii darba isa namni siin jedhetu sirratti galma gaa'atu hin ta'ini. Waaqayyo inni jiraataan warruma siin darbu jedhamee irratti lallabame hin darbeef jedhamee nama namni harka fuudhu hin taasisa. Lallaba siin darbuu namarraa kaasee sii darbeera jedhanii namni nama wajjin dhufee yaa'ee akka inni galateeffatu hin godha Waaqayyo. Siifis hin ta'a. Garuu haa ta'u godhi. Waaqayyotti amante hojiitti immoo amani. Hojjechuutti amani. Hin dhibaa'in waan hojjettutti. Hin tuffatin waan hojjettu. Waaqayyo gaaf tokko
nama ollaan harka fuudhu si taasisa. Isa dhageenya Waaqayyoo nuuf haa eebbisu. Hin kadhanna. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Ati Waaqa guddaadha. Sitti amanna dhuguma. Eega sitti amanna ta'e akka garboota kee bara sana akka Ruutifaa waan hojjechuun nutti jiru bara hamaa kana keessa, bara dhaloonni abdii kutatee abdii kutannaa warratti labsu kana keessa abdiidhaan hojjechuu akka dandeenyu nu gargaari. Bara keenyaaf umurii keenyaaf ejjirratti ulfaadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.